Bagambare situ waame jechuudha kan siluma iyyuu gaafati waan abbaa koo na gaafachutti kaate si shakkaan ture kun karooruma keessa wal mari'attanii jechuudha. Ana caalaa abbaa kee akka jaallatan nan beeku. Tola shima abbaa keetiin si qabeera taa'eetiin na ta'uus. Waa'ee abbaa koo natti waan abbaan koo nama kabajjata. Abbaa koo jettee? Eeyyee. Abbaan kee bara. Saganaa roobsee dhaga'uu hin danda'u. Harmee. Galgala wayisitti ma jedhitan sodaadhee bule. Maal kan sodaatte maal? Fuudhuun barbaada harmee. Fuudhuun barbaada? Harmee. Akkamii fuudhuu barbaada abbaan kee du'aa ma jajjaami? Harmee fuudhuun qaba jechuun kophaa kee jiraataatis nama wajjin jiraachuu dandeessa gaafa san si gargaara. Abbaan kee fuudhuu jajjaabe? Jajjaatti fuudhaat? Harmee fuudhuun qaba atis kophaa keessatti. Maal nuun jedhan isaan ollaan maal nuun jedhan? Akkamitti fuudha barbaaddareet? Jechuun harmee atis kophaa jiraatta gaafa san waliin jiraachuu dandeenya jedhetan kana yaadin malee sanii miti harmee akkasii miti. Abbaan kee jaalallee baay'ee qabaabe. Abbaan kee nama baay'ee qaba. Isaan hawsa dhaga'anuyyuu eecha si dhaqanam. Eecha si dhoksaniyyuu. Atamma akkamitti jaajaa keechatti na fuudhe? Harmee barsiif hin galle jechuun. Akkamii buku? Borusitti mijata? Boru? Maaliif? Filmii si affeeruu barbaade ta'e. Filmii? Lucky. Lucky. Maini luwe. Tole garuu dhiifamu. Masin jadi. Luwe. Luwe ko. Kaya ingati. Cara berayar. Isif. Sedugar baju. Jalan ugas isif. Yorong mereka kok kata tu. Yung sana kok kata tu.
maamee osoo haasaa jirru. Haasaa akka dammaamee otoo haasaa jirru oftee nu gufachiiste. Amiga? Anyway, baga nagaan miti. Anyway, sinasaga anu jingga pada yang enggak. Biru kos biru makin sana agak faftan di foto sana ada. Aduh. Maju cukup. Kau nak sekantar berseni kapan ni dah ni? Hah? Aduhnya. Kapan jadi? Gua tu mega gua tu berat ni. Ribat abis nak. Dokter rumah aku kesal batuan nak. Mau tadi dokter atau kau tu ni inafa kau dah fakat. Anyway, baru tu ni kau tak ni gajo. Jangan kau masih masalah. Cerong dah bayar dia. Fifth. Hasa me akan modelo kan. Boleh. Erogar sini. Dhiyaatee jira waa'ee bakkeenya waa'ee barattootaa natti himaa ture. Kan natti himaa ture. Bakkeenya akkamii dhabuus natti himeera. Ani kana booda as turuu barbaadu. Ulfii. 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 Haadhaan bula ganama garuu bariidhaan nuuf peeriid tokkoffaa dooktara addunyaa qabna sababatee ture yoo nuuf sababan irratti ana hojiin kun ositti hafee wayyuu waa'ee kana akka yeroo baay'ee deddeebi'eesti meera lube ati garuu riyaa lubbuu koo waan taateef waan tokko waan as dhoksuun qabu garuu qarshii na barbaachisa. Ati barattuu yuunivarsiitii qarshii maasiif godha wanta dandeenyuun immoo wal gargaaraa jirra aandaawutiidhaaf kobeedhaaf dibannaa mataa keetiif faadhiidhaaf kun yoo manqate hin gahu. Ayilu siif jireenya addunyaa kanaa siif hin galle namni marti yeroo kolfee xabatu waan mati tolee jiraatus faatamne kan koo garuu addadha gubannaa garaa koo anatu beeka nan beeka namni hundumtuu rakkina mataasaa qaba wanti hundinuu guuteetii miti garuu bakka kaayyoo keenya gahuudhaaf kan yaalatii jirru lubee siif hin galu. Waa'ee kanarra deddeebi'eesti meera kan koo garuu addadha kan koo aarsaa jaalalaaf kaffalamudha. Aarsaa jaalala dhugaaf kaffalamu eeyyee gadi fageenya jaalala dhugaa qabu mul'isuudhaaf kaffaltii kaffalamudha nagaan oole. Aarsaa jaalala dhugaaf kaffalamu lubbuu ofii kaffalanii dhugaa ofii ol kaasan malee. Ana. Jiksa. Amareefu maqaan kee hojjete isa dhugaasiin rakkina keessa koo keessatti akka gaaratti na rakkisaa ture naa jiksite. Rabbumti rakkina keessiif haa jiksuun jedhu isa dhugaasiin jedhu. Asireefu amareefu wanta faayidaa qabu hojjete isa kanaan dura reediisi qoosaa ture. Malo. Sabaja. Kalau mak kena tunda di sini marah.
Jigsa. Salugana bosti. Bye na bosti. Kabi kabi. Galatan beektu malee ani yoom iyyuu kana sin beeku. Sadur arrabaan odeessisu gochaa na fayyisa. Kan sirbu maalummaan dokumentii kanatu sii galee akkas teessee naa wajjin ni maraachaa ma gammachaa deemtu sadudha. Ispeeshaalee wanta kana mootu isaa wajjin nagee baay'ee sitti boona. Jalqabas maqaa kee lafan ka'u mammaa baay'ee sitti boona. Maalummaa dokumentii osoo hin ta'in ana kan na boonsu dirqama naaf kenname fiixaan bahuu danda'u kooti. Na bosti. Kan sirbu Jigsa. Dokumentiin kun nu harka galee jechuun jaarsi sun umurii isaa guutuu mana hidhaatiin ba'u jechuudha. Kun nufi injifannoo guddaadha. Amma waan barbaadde dhufu. Summiin ta'e malee waan barbaadde dhufu isa dhugaa mana kee daree dhugna. Dhimma kana immoo na wajjin nama aarsaa kaffale isaa wajjin dhagoo qaba. Sitti fakkaatu. Jigsa. Oolmaa kee kana matuun deebisin isaa dhugaa. Hello Sajin. Kongiraa baga gammadde. Baga waliin gammadda. Maal. Dokumentiin sun orjinaalii isaanii harka galte. Bilbilama kana irratti cuftaa. Akkatti barumsa haaftu suutunatti dallaafessis hin jiru. Jiino, waa'ee abbaa kootii irra deddeebiin sitti himee jiru. Ammas na hubachuu hin dandeenye. Isa dhiifama si gaafachuuf hin nan bilbile. Waan tokko sitti himu dhumni jaalala keenyaa kan dhugoomu gaafa anaaf abbaa koo gidduu seentedha. Please hin godhu. Jaalala keenya ijaaruuf malee dhaabuuf guddame. Maaloo na hubadhu si jaalala. Hello. Saduga sih jalan saduga. Mucaa kormee sana dhaqa. Jigsa. Saduga baay'ee nu boonse. Ilaa kana booda jaarsichi mana hidhaa keessatti tortoree jechuudha. Sinis tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuu dandeessu. Sadugaa si jala. Maal taate isaa jiru? Ragaa dheeffatu tokko illee hin ka'uu si jedhama. Original isa video. La kana booda qaawwaatti miliqu tokko illee hin qabu si jechaan jira. Tortoree jaarsi umurii isaa deemteetti kana booddee kan ta'u hunduu achuma keessatti isa dhugaa siin jedha. Bakka waliin gammanni gara. Eessa? Maal taate gammachuu kana guyyaa tokko miti ji'a tokkotu bashannanaa dabarsinu wanta dhumu miti isa dhugaa siin jedha. Eessa jirta amma? Okay. Manuma sana moo? Mana barame sana. Maal rakkina qabaa? Maal rakkina qabaa? Nannu fardee qashan jira. Maal taate isaa jiru? Waan sii jaalu maal jira? Waan hundee neeg achumatti ammas deeqaa shan nama qaba konkolaataa irra gasteef. Saaji maal taate? Teenyee mo'achitti waan baay'ee soodhaan baanaan biyya soo barbaadde magaalaa baadiyyaa soo dandeenya waan. Asumatti isii deemsaa jira. Ilbii sannana.
Tiyya. Doktor Addunyaan barattuu birarratti yakka dalagee nu waliin hojjechaa jira. Akeekkachiifni kennameefi. Kanammoo ifa baastee kaardiin akka kennamuuf taasisuu qabna. Gaafa akkas ta'e nutis ni boqa. Ani barattuu miti daraboo isaati malee. Wanta anaaf Doktor Addunyaa gidduu jiru immoo akka nama barate tokkotti deebii kan itti kennu ta'a. Ifama Doktor si gargaaruu dadhabuu kootiif. Maal gargaaraa jirta? Yakka inni dalagee dhibee isaa dhoksaafii jirta malee. Karaa irra deemaa jirtu gaarii natti hin fakkaatu. Utoo of eeggatte gaariidha. Maalirraa nuuf eeggata? Nama dhibee qaba jettee yaaddu kana sirreessuudhaaf karaa irra deemaa jirtu gaarii miti. Doktor Addunyaan barqubatti qabuu keenya miti. Gargaarsa keenya barbaada malee. Roorrisa Addunyaan amala kan akkamitti horate kan jedhamu sarchi goone isa deeggaruu isa gargaaruun cimna keenya gaafata. Atis ta'e Doktor Addunyaan karaa isinirra deemaa jirtan gaarii natti hin fakkaatu. Hojiin qabu. Maalin talakkana? Jira. Saajin na beekti. Jaasatti gara fincaan ishee fitachiisa. Akka inni yaada keenya fudhatuun godhu. Kana homaa shakki. Gaariidha. Iccitiin kun nu jidduutti hafuu qaba. Wajjin awwaalamuu qaba. Kun hojii naa'umsaati. Dogongora tokko hojii keenya keessatti uumame jechuun lubbuu namaa kaffalchiisa. Sirrii jetta. Taphni kun tapha qarshii miliyoona 20ti. Kanaaf of eeguu qaba. Jiraachuu yookaan du'uu. Sirrii jetta. Guyyaa amma kana baqattee yuunivarsiitii galtee teessaa. Damee hojjetu natti baay'inaan malees tuufadhe. Bilbila koos kaasaan jirtu bara. Hojiin waan tokko ibsatti. Ani oomiyyuu taanaan sababa hojjetuutiin jaalala obbulummaa kee dhabuun barbaadu. Maal godhuree rakkoo ijoollummaa keenyaan dura ga'eerraa turte situu miidhagdee bakka barbaaddetti akka barbaadde taa'aa dhuftee kana simachuu barbaada. Badii darbe yaaduun bara. Kuma malee fayyaa namaan kennu. Damee ammas akkas jetta kan keenyallee rakkoo abbaa keenya irra ga'e akkamitti dagachuu dandeesse garuu. Ani isa yoomiyyuu hin daganne. Akkas taanaan waa'ee hojjetuu natti hin kaasu. Tola dhiiseera. Mata duree jijjiiruu qabna. Damee ani hojjetuun harmee kiyya miti jechaa jiru bara. Garuu balleessaa balleessiteef adabbii gahaa ta'e argachuu qabdi jedhee yaada. Naa gala bara. Garuu achuma biyya laatu jiraachuu dandeessuuf jettee dhufte miti. Dogoggoriin jiituun kaayyoo mataa isheefidha kan dhufte. Yaaddee dhufte itti yaadda taanaan gowwaadha jechuudha. Kaayyoo mataa ishee? Eeyyee. Kaayyoo maali? Isa gaafa yeroo isaa dhuu argita.
obbo Gammachuu ana konkolaachisaa keessan. Daraaraa si daraaraa akkam jirta nagaa daraaraa. Meeshaan kenna seeraan ala qabamee to'annoo jala kan oolee hafee asillee meeshaa kenna wajjin si qabanii to'annoo jala akka seeraan ala si oolchan bar amma erga mana yaalaatii galee dhaga'e baay'ee natti dhaga'ame. Maa callisanii jecherree hidhaan haga mana keessan ga'utti eegdanii. Akkasii miti daraaraa maal sitti fakkaate jiineenus yeroo ammaa waajjiraalee dhimmi isaan laaluu irraa olii galti deemeetiniin ragaa qulqullina qabuu fi meeshaalee kana gallakkisiisuu fi nu barbaachisan walitti qabaatanii jira. Akkuma ragaan kun walitti qabamee dhumeen meeshaalee kennallee gallakkisiifne sillee battaluma sanitti akka gasi lakkisi goona yeroo gabaabduudha. Obsi xiqqooma obsi. Kun abjuudha obbo Gammachuu. Maal jechaadha? Ana bilisa baasuu isati ammaan booda ofiiyyuu bilisa baasuuf humna hin qabdan. Maal jedhaa jirta? Qaamni seeraa dookumentii qabnu hunda argachuuf waajjiraalee hunda keessa barbaadaa ture. Argameere? Waajjiraaleen hundi ragaa daldalaa maqaa Gammachuu daandiitiin galmaa'e akka hin qabne mirkaneessan. Kuni maal jechaadha? Kunoo sa'aa muraasa booda isinis hedduma itti dagataan kanatti makamuuf kanaaf anaafis ofiifis jecha dafaa mala barbaada. Maal jechaadha kun? Leensu! Leensu! Hello! Hello! Hello obbo Gammachuu. Bilbila irratti cuftaa? Ana malee dhaabbii darbitee ofii keetii gammachuudhaan jiraachuu yaadda tiif hin ta'u. Deem! Amma gali! Gali! Deem! Deem! Amaasiloo